wanni dabartee jirti tanuma jirtu irratti taafachuudha tanuma jirtu irratti taafadha alhamdulillah rabbil alamin ka rabbiin lubbuuti yana baase arra jolle hundallee as baasuu natti himmijoine se jolle gurguddoon san garaa isa maraaru baattu faran habibi isa kanaatu yo garaa isa laafisee namo kimiya yo hagarte video ti kara dhageessu taate zakkoon dumaashi khiyya dhugaadha isin durallee nageessee isin kana isin warra takka fuula dhiqatee hin beeyne kana natumsiisuun isaatis osuma jiraatu nuufi isa ibduu waan takka hin qabdu walaa sihii walaa ikraamii walaa abdii naafi akka nama tokko naafi zakoo ibduu waan takka hin qabdu. Furmaatee teenya gifti duree juwaateedha akkasumas saayiba kiyya qaalii juwaatee. Ikkatana qacello takka keessa gannaa laaltuun fadha biftee amma zakkoon itti deemaa jiru istirateejii haaree na fakkaatan akka kiyyatti istirateejii haaree diriirfatu amma eegumsi gamaa gamanaa jabaatee waan jiru hojiin akkuma itti fufetti jabaatee waan jiru bifa jawaadee fi furmaatee irra dhaabbatee gartee waan silaa barate san waan san itti dalagu haalli mijaa'uu fi dhabnaan karaa kanaan jawaadeen obboleessa khiyyaa maarree khiyyaa nama laafifatanii gartee nama if dagachiisanii raffisanii ammaas dhufanii irra dhaabbachuu istirateejii haaree na fakkaata akka yaada khiyyaatti hin baana akka yaada namoota kaanitti hin beeku ammallee of eeggannoo cimaa barbaachisaan jaan bakka tanatti maaliif akka nama ifiif wal dhabee fakkeessaniiti viidiyoo isaanii yoo ifi hordofaa jira akka nama ifi wal dhabee fakkeessaniiti anjawaadeen obboleessa khiyyaa Oromooti yadiifama gaafadde Oromooti yaan jawaadee wajjin obboleessa khiyyaa ijoolleen araarsaa yoon jeen fixuuniin danda'a bar ni beeytanii akkasitti manni tokko diiganii tokko hajaaran hin jiru kun istirateejii haaree. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota caalaa top jira jirtu ilmaan Oromoo qophaaleewwan kan gola addunyaa mara keessatti argamtan bakkuma jirtanitti nagaa fi salaamanni koo kan onneerraa burqee qilleensarraan barrisee isin bira haara qabu isiniin jecha har'aas deebinee dhufnee jirra. Har'a hoo maal qabattee dhuftee warri jettanis gamanumaan nu hordofaan dhaamsa khiyyaa Dr. Furmaatee teenya qaalii kabajamtu ulfaattu tamaal naan ja'anii fi namni maal naan ja'a safuun Oromoo maali safuu eeggachuun qaba waan itti dhufaatii fi waan as deemaa hunda dursitee irraa beektu ummata sammuun qulfiidhaa ummata sammuun hin yaadne san ati dirqama sirra jiru baatee dhaamsa kana kaayuun keeti garuu ammoo akka namni yaadu akka ati yaadutti hin yaadanii sammuun isaanii qulfiidha sammuu haywaana yookaan ammoo loonillee hin qaban bakka isaaf ciisaaf taatu laallatee ciisaa jette Oromoon loon oguu ciisu bakka ciisaa taatuuf laallatee ciisa akkana khotteedhaan haadheetti dhagaa fi waan akka cinaachatti keessan dhaabbanneef irraa haadheetu tolfatee ciisa loonillee irraa laalaa jechuudha garuu isaan loon sanillee hin ga'anii arraas deebanii ilmootee nyaannurraa ala jiranii ilmoo isaaniitis barbaaduudhaaf tarkaanfii hin furannee ilaa hanga ammaatti ta'aniituma goda keessa deddeemanii waa xaxxatu jiran ammoo shira xaxamee xaxxuun isaaniif xaxxe xaxama san keessa seenaniiti warra xaxee fi xaxamtoota wajjin hallayyaa seenuu jiraniif quban qaban malee garuu ergaan kee bareedaadha haa ta'u ammoo ummata haywaana san horii san loon ammallee odooni bi as bahanii waan takka waan godhuu qaban ilmaan isaanii gartee yoo booda ilmooteen jedhanii kan dubbachuu ta'an taate as bahanii ammaan tana yoo kan dubbatiin booda afaan as bahanii dubbatanii ni siin qabanii maal akka yaadan garuu naaf hin galle abbaan achumaan waan yakka keessa jiru yakkamaa ta'uu isaa guu beekaa as bahuu didee achumaan dhokotee taa'u jira garee maafii san keessa ilaa hanga ammaatti gaa bakka isaan jiranillee irra dhaqqabuu baannu haati ijoollee san dhalte maal dalagu jirti abbaan yakkamaa ta'uu isaa isa if beekeetiini gurbaa sanii wajjin goda taa'ee goda keessaa dhaadata dhalaa isaa hojii dhaadatu sanuu kan geenye jechuudha haati ijoollee tana dhalte baatii sagal garab baadhattee cimiinfattee jettee dhalte sunoo maalirra jirti tarkaanfii takka ta'e isiin fudhatte hin agarre ilaa hanga ammaatti as baatee ilmaan kiyya jetteetis
tattaaffin isin gooteef iyyaafanoon isin gootees takka hin jirtu. Maal yaadaniitu manni kun wal quba qabammoo haati ilmaan saniitii fi abbaa fi garee isaanii garee gartee maafiyaa guruppii sanii wajjin wal quba qabammoo maalirra jiran naan galle. Ilaahan gamma dheengadda ijoollee gurguddoo lamaan wajjin jawaadeen viidiyoo waraabeetti akka nageenyi isaanii eeggamaa ta'e akka abbaan as ba'ee iyyaafachaa hin jiran nagee hin jiran. As baasee viidiyoo wajjin waraabee mucaan xiqqaan sadii ijoolleen fuudhamtee mucaan xiqqaan horii jechaa turanii Oromoon nu gaafachaa turte keessaanii. Mucaan xiqqaanis nagayuma isaatiif gartee ijoolleedha jechumaa fi gartee ijoollee waan hundatti as baasanii hin rifachiisanii wanni saayimni keechuu aadeen godhaa jiru amilee ijoollee saniitis eegee akkuma ijoollee isaatiif ilmaan isaatiif quuqamaa jirutti ilmaan namaa kanaas ilmoo magantaadhaa kan jedhuuni isaan kanaas amilee isaanii eegaa jira. Haa ta'u garuu wanni Dr. Furmaateen jette ilmoon isii irraa yaasan saniis ilmoo ifii dhalan tanaattuu ma'anaatti hin goone kabajaatti hin goone ma'anaa ilmoodhaa hin beekanii ta'e ifii dhalanii gurguddisnee jedhanii amma achi ta'anii haasawatan tanan tanaa'u barbaada waatu nurraa gabbee saree qe'ee fiituu yoo bar dhabamte sarichi qiyya isa qute jedhanii barbaadanii booyi ilmoo ifii dhalan dhiisi nama ilmoo ifii dhale tanaa'u hin barbaanneetu ilmoo teessan tadheen gadda sirraa yaate saniif hadoo daayaa furmaateetiyya. Mee if duuba bakka takkitti tana keessa gaddee biite atummaan ulaalime ummata ilmoo gurguddoo tahaadha abbaa kun isuma kiyyaa kun adeera kiyyaa kun maarree kiyyatti adda beektu yoo itti himanii waa hunda agarsiisan gartee qabattu nama tanaa'uu gabbahee ilmoon narraa bade jee sareen narraa bade jee hin barbaadiniitu ilmoo ta'e tadheen gadda sirraa yaate san leeccalloo seenaa qibaa biddeena nama quubsu qibaa barrattuu beekanii jette Oromoon ma'anaa ilmoodhaa hin beekan leeccalloo ilmoodhaa hin beekan jaalala ilmoo hin qaban ummanni badadi keenuu qumbursiin wadhaltiif dhalanii siifachaa jira. Tazakkoo taati. An ammallee zakkoo hin amanu. Zakkoon waan dabresan hin irraanfadhu jechuufi. Gocha inni Furmaatee irrattis Jawaadee irrattis waan inni dalagaa ture. Namuutu ni beekna. Ilmaan Oromoo guutuun gurraa qabdanii. Dhaamsi kee ergaan kee akkuma jirutti tahee sanuma gajjabeessuu irratti tahee yaadni kiyyalleen haa ta'u biftee amma zakkoon itti deemaa jiru istiraateejii haaree na fakkaatan akka kiyyatti istiraateejii haaree diriirfatu amma eegumsi gamaa gamanaa jabaatee waan jiru hojiin akkuma itti fufetti jabaatee waan jiru bifa Jawaadee fi Furmaatee irra dhaabbatee gartee waan silaa barate san waan san itti dalagu haalli mijaa'uu fi dhabnaan karaa kanaan Jawaadeen obboleessa kiyyaa maarree kiyyaa nama laaffifatanii gartee nama if dagachiisanii raffisanii ammaas dhufanii irra dhaabbachuu istiraateejii haaree na fakkaata akka yaada kiyyaatti hin baana akka yaada namoota kaanitti hin beeku ammallee of eeggannoon cimaa barbaachisaa hin jaan bakka tanatti maaliif akka nama ifiif wal dhabee fakkeessaniiti viidiyoo isaanii yoo ifi hordofaa jira akka nama ifi wal dhabee fakkeessaniiti an Jawaadeen obboleessa kiyyaa Oromooti jedhiifama gaafadde Oromooti yaan Jawaadee wajjin obboleessa kiyyaa ijoolleen na araarsaa yoon jeen fixuun hin danda'a bar ni beeytanii akkasitti manni tokko diiganii tokko hajaaran hin jiru kun istiraateejii haaree inni itti fayyadama jara sanii irratti jarri if sodaatee yookaan wanni nuti godhaa jirru kun gartee hijaa guddoo yakka guddaa hojjechaa jirraati amma jarri Dr. Furmaateenis nu harkaa baate asii gabbaate nu dhiisuu hin teessu nurraa kafaluu teessii hijaa nurraa baate kanaa olii nu godhu teessii waan sodaataniif jarri xiqqishoo qalbii isaa wana jennaan isaanumaa sodaachisee akka isaaniif duuba hin deebine itti fayyadamuudhaaf jechuun waan san daranii itti fayyadamuudhaaf sosodaachisu jira isaanis ani isin jalaa hin garagala yoo maallaqa harkadhees isiniin gurguraan dabarseen isin kana miliyoona takkoon harkadheeniin gurguraa jechaanii ture viidiyoo kana duraa keessattis gattaamee baabaa hommaali isaan sosodaachisee ammallee bobbaa isaanii ergama inni itti kan akka raawwatan isaan sosodaachisuu irratti istiraateejii isaa haaree na fakkaata kanaafuu Furmaatee teenya gifti duree Jawaadeedha akkasumas saayiba kiyya qaalii Jawaadee hikkatana qacellotti akka keessa gannaa laaltuun fadha tadabalataa ijoolleen abdiisan adeeran hin qabanii eessuma hin qabanii
yoo haatiinis gartee tan makka abbaasanii kan taatu taate eessumanoo ijoollee tana eessuma taanaaf jennii xiqqishollee taatu gartee namni yoo ifii dhaqee akka bakka isaanii qabanii na buusanii jeellee sodaate yookaan isaas baasii jennii na qabatanillee jee sodaate namaanillee waan takka godhuudhaaf nagee ijoollee tana eeguudhaaf as bahanii aboo akkana jennii xiqqishollee mala dha'uun hin jirtu.